Oduun jalqabaatiin hoogganaan waajjira kominikeeshinii aanaa Gooroo Doolaa waraana bilisummaa Oromootiin booji'amuun dhagame. Hoogganaan komishinii godina Horsiisee Bulaa aanaa Gooroo Doolaa obbo Nugusuu Waaqoo kan jedhaman miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatiin booji'amuun beekamee jira. Obboon zoonii Kibbaa wayita hoogganaa paartii Bilisiginnaa Gooroo Doolaa obbo Nugusuu to'annoo jala oolchetti erga to'annaa keenya jala ooltee sin ajjeefnu hammeenya tokkollee sirratti raawwannu si barsiisu feena yeroo jaaniin viidiyoon agarsiisu marsaalee hawaasummaa irratti mul'atee jira. Viidiyoo fi suuraaleen marsaalee hawaasummaa irratti tamsa'e yeroo Nugusuun miseensota waraanaa bilisummaa Oromoo muraasa jidduu taa'uu fi miseensonni waboo isa moggaa dhaabbatan ni mul'isa. Taateen kun amajjii 12 akka raawwatame gabaasaaleen bahaa jiran ni mul'isan. Miidiyaan har'aata biyyoolessa Oromiyaa kan tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo zoonii hundaa guyyaa guyyaan gabaasu haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti fudhatee amajjii 12 bal'inaan gabaasee jira. Haaluma kanaan waboon zoonii Kibbaa Gujii Cibirraa Odaa Adoolaa amajjii 12 aanaa Gooroo Adoolaa ganda Gooroo Daraaraa iddoo addaa soobduu raabaa jedhamuun beekamutti humnoota mootummaa sagantaa waraana bilisummaa Oromootiif bobbaafaman irratti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa sagantaa waraana bilisummaa Oromootiif bobbaafaman irratti tarkaanfii fudhateen humnoota sirnichaa konkolaataa paatroolii 14 imalaa turan irratti dhukaasaa banuun 9 ajjeesee hedduu madeessuu gabaase. Akka gabaasa kanatti itti fufuun aanaa Wadaraa ganda Gadubaa Buruurii keessatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humna waraana mootummaa irratti fudhateen hedduu ajjeesuu fi madeessuu ibsee jira. Lolli guyyaa kaleessaa amajjii 12 waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti aanaa Wadaraa keessatti yeroo 4 irra deddeebi'amee akka ture maddeen gabaasaniiti jiran.